Nagaanii fi haraarrii jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota koo kanan baay'ee jaaladhuu fi kabaju akkam jirtu nagaa keessanii galanni waaqayyoof haa ta'u kan nagaadha. Isinillee gooftaa keessatti nagaa akka taatan nagaan keessanis guutuuf irraa akka ta'e abdii waaqayyo biraan qaba. Inni nagaatti nu eegu jaallate waaqayyo karaa hundumaatti nu gargaaree guyyaa kanaan nu ga'e bara baraan haa eebbifamu. Bakka gargaaramtanii irra waaqayyo keessatti bararraa baratti darbitanii qaamni waggaadhaan dhufu geessanii waaqayyo inni baroota darbee nu gargaaree haa ulfaatu. Baroonni dhufanis immoo waaqayyoodhaanii nuuf eebbifamaa hin taa'e namannaa gooftaaf haa galatu. Tolee har'aa viidiyoo baay'ee barbaachisoo namni kamuu dhaga'uu qabu. Dhaga'ees immoo irraa of eeguu qabu tokko qabadhee dhufeen jira. Turtiin keessan amma dhumaatti na faana haa ta'u. Barreeffamicha isinii dubbisaa sagalee isaas yommuu isin dhageessisu ta'a. Akkasuma namoonni chaanala kiyyaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaatiin maatii koo ta'a. Hordoftoonni koo immoo laayik, sheer, koomentii gochuutiin na jajjabeessaa isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Tarii isin mudateera ta'a yeroo darbees kana boodas immoo deebi'ee isin mudachuu danda'a. By the way dhimmi kun haaraa otoo hin taane bara 2018 jalqabee itti fufee ammallee aareeffamaa jira. Namoota baay'ee argachaa jira. Waldaa kiristaanaa keessaa tajaajiltoota namoota bebbeekamoo argachaa jira. Isin immoo of eegaa isiniin jedha. Tolee obboloota koo akkuma liinkii armaan olitti argaa jirtan kana egaa liinkiin kun karaa teelegiraamiiti jechuudha kan inni sheerii ta'aa jiru. Akkasuma karaa waatsaappii illee karaa miidiyaa garaagaraa sheerii ta'ee isin qaqqabuu danda'a. Kana boodas jechuudha maaliif namoonni kaampaanii sanatti dhaqanii hirmaatanii hojiin isaanii liinkiidhuma kana sheer godhanii namoota fiduudha, namoota daddabaluudha. Yoo akkas ta'e malee amma hin guddattaa maallaqa argattasa jedhan kana argachuu hin danda'ani. Hojii onlaayiniiti jedhanii nama waamu onlaayiniidhaan intarneetii irra teessee liinkiidhuma sheer gochaa oolte sagaleedhaan illee namoota baabbalaa oolu jechuudha. Sinan dhaggeeffachisa sagalee obboleettiin tokkos kaampaanii sanatti hirmaattaa. Dhaloonnis immoo akka achitti hirmaataniif baabbalaa ishiin gochaa jirtu jechuudha. Yaada ishii keessaa baay'ee kan na raajeffachiise anaani waa'ee hojii keenyaa bal'inaan namaaf ibsuu hin danda'amu jette. Maaliif hin barbaachisne bal'inaan ibsuun? Silayyuu seexanni gaafa gara namaa dhufan seexanaa ani jallinadha jedhee gara namaa hin dhufu. Nuti immoo warri sagalee waaqayyoo hubanne kun sagalee waaqayyoo irra dhaabbanne waan gara keenya dhufu hubachuu qabna obboloota koo. Soorummaa lafarraa iddoo guddaa qabaachuuf hin qabnu. Maaliif barri nuti jiraannu biyya lafaa kana gubbaarra bara murtaa'edha. Umurii murtaa'e umurii darbuuf jecha immoo nuti gowwoomfamnee lubbuu keenya bidda bara baraatti geessuun hin barbaachisu. Warri yaada isaanii soorummaa lafarraatti hidhanii badisaaf ta'aniiru booddee immoo waraansaafis oolaniirudha sagaleen waaqayyoo. Kana jalaa akka oollu walis akka oolchinu nuti immoo waamichi keenya isa fayyine Kiristoos fayyisaatti wal waamuudha malee biddatti iddoo kaleessa gooftaan keessaa nu fidee du'a bara baraa inni keessaa nu fidee seexanaaf hojjechuu biyya lafaaf garboomuu gooftaan keessaa nu fidee keessatti wal deebisuu hin qabnu. Dukkana ta'anii ifa ta'anii dukkanatti deebi'uu waaqayyo namaa oolchu obboloota kooyi. Kanaaf waan lafarraa faayidaa godhattanii ittis waliin waaminaa isinis hin naqinaa. Booddeen isaa salphina. Kuni kaampaanii hafuura 666ti. Karaa ittiin namoota walitti qabatanii miseensa isaanii godhatan. Karaa sanadha malee amma kuni karaa guddinaa miti. Har'a gaafa qarshiin namaa kennamu okkee nama guddisuu nama fayyisuu danda'a garuu booddeen isaa jireenya hin qabu. Nuti immoo warra jireenyaaf waamame malee warra waan ittiin jiraatan qofa argachuudhaan waamame miti. Waan ittiin jiraannu ta'e Kiristoos gahaa keenyadha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Mee sagalee obboleettii akkatti dhaloota baabbaltuu kana sin dhaggeeffachiiseen sagalee waaqayyoo maal jedha waa'ee soorummaa lafarraa kana. Waa'ee yaada ofii waan lafarraatti hidhuu sagalee waaqayyoo maal jedha? Ergaa Phexros isa duraa ergaa Phaawulos gara warra isa dura garuu Ibroota boqonnaa 13 irraa akkas jedha. Boqonnaa 13 lakkoofsa irraa akki jireenya keessanii horiidhaaf sassataa hin ta'in waan argattaniin nu ga'a jedha. Waaqayyoon himatumaa isin hin dadhabuu isin hin buusuu jedha. Eega waaqayyoon hin dadhabne eega waaqayyoon hin buusne obboloota koo maaliif faayidaa lafarraatiif yaadaaf qalbii keenya waliin gadee bittinsina?
Ani akkan dhagayetti jechuudha biyya keessatti namoonni kaampaanii kanatti dabalamuudhaaf dhaqanii seera guutanii dhiiga isaanii kennanii lammii isaanii hunda galmeessanii achitti dhaqanii miseensa ta'an dhumarra macaafa qulqulluurra ejjataniitu jireenya waaqaan alaa guddina waaqaan alaa jedhu jedhan. Namoonni baay'een piroosesii jiru hundumaa guutanii gaafa kanarra ga'anii obboloota koo kanaaf guddinni waaqaan alaas jireenyi waaqaan alaas hin jiru karaanis dhugaanis jireenyis gooftaadhuma keenya Yesuus duwwaadha. Eega jireenya bara baraa lubbuu keenyaatiif ta'e waan ittiin jiraannu waggaa murtaa'e lafa kana gubbaa irrattis immoo waaqayyoon nu dadhabuun isin hin dadhabuun isin hin buusu waan nuun jedheefi akka waaqayyoon nu dadhabeetti akka waaqayyoon nu buuseetti waan du'a bara baraatti nu geessuu fi lubbuu keenyatti akka hin geessine. Waan waggaa 70-80 ittiin jiraannuuf jennee mootummaa waaqayyoo akka of hin dhabsiisne walis hin dhabsiisne eega wal sossobuun waliif yaaduun hin oolle gara waan gaariitti gara jireenya bara baraa isa nagaaf gammachuu qabu kanatti wal waamunuuf wayya malee soorummaa lafarraa ishii waggaa murtaa'e booddeen ishii immoo waraansaaf leeyyoo baduu du'a bara baraatti geeffamu kanatti wal waamuu hin qabnu. Adaraa keessan gargar baafadhaa waan hundumaan isiniin jedha. Egaa seexanni gaafa gara namaa dhufu eenyummaa isaa ibsee akka hin dhufne dubbadheen ture. Nuti immoo warri sagalee waaqayyoo nuuf karaa ta'e akka warra waan hundumaa dhaga'aniitti itti jiraachaa jiraniitti waa gargar baafannee beekuu qabna. Nu warra abdii jireenya bara baraa of keessaa qabu warra nagaan gammachuun boqonnaan soorummaa lafa kanaarra kan caalu soorummaa waaqarraa warra isaan eegudha. Kanaaf soorummaa waggaa murtaa'eef warra gowwoomfaman miti nuti. Gooftaan haa eebbifamu. Sagalee obboleettii akkasitti dhaloota baabbalaa jirtu kana sinan dhaggeeffachisa daqiiqaa muraasaa fi sagalee waaqayyoo immoo isiniin dubbisaa. Ergaa Phaawulos gara warra Xiimotewositti ergisa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 hanga 10 irra kan jiru isiniin dubbisaa. Mee sagalee obboleettii kanaa sinan dhaggeeffachisa. Baadaadhuma qulqullina hin qabu malee waa'ee hojii keenya namaaf ibsuun hin danda'amu. Eega dhuftee hubatta malee jette akkatti ishiin dhaloota baabbalaa jirtu. Fakkaattonni ishiis immoo ishii caala kan namaa baabbaluu danda'an hin jiru. Kanaaf mudannoon akkana gaafa gara keessan dhufuun gowwoominaan isiniin jira obboloota koo. Hojiin keenya hojii baay'ee gaariidha. Akkuma ni yeroo duraa sitti jijjiiramuu barbaada. Maatii kee hundumayyuu gochuu nan barbaada. Of geeddaruu nan barbaada jettee waa guddaa baay'ee namatti tola. Namni tokko jijjiiramuudhaaf amma waggaa baay'ee biyya Oromaa keessa turre jijjiirama nagarre. Nama fakkeenya kiyya si kaase waggaa baay'ee ture biyya Oromaa kana jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf nama waan tokko jijjiiraman argine ture jechuudha. Egaa iddoo wanti qabeenya kiyya baasaa ture iddoo wanti waan gochaa ture iyyuu hin beeku jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee amma hojii tokko naaf filadhee ture jechuudha. Hojii kana immoo namoonni baay'ee jaalladhuu fi kabajuu mucaan Kaliisa Lakkoofsaa si kenne Saamiidha jechuudha. Mucaan sun yookaan dhugaa dubbachuuf akka abbaa koo akka haadha kootti baay'ee gorsa gurguddaan haalaatee Diboora isa kanatti yoo milkoomne yeroo baay'ee ta'e isa kanatti milkoof ta'aniyyuu akkuma gola Oromaa keessa ture akkuma mana namaa keessa hojjechaa ture amma garuu erga hojii kana harkaan qabadhee milkaa'eera carroomeera hor sadarkaa guddaarra gahee jira naan jedhee anis filannoo kiyya nan taasise jechuudha. Egaa maaliif jennaan namni tokko jiraachuudhaaf erga manaa baanee hojjennee milkaa'uu qabna. Egaa manaa baanirra waan ta'eef namoonni maal jedhu isaan hojjetaniitu harka qullaa galanii nuun jedhu maleeti birriitu dhibee jiru miti. Akka barbaadan ta'aa turanii hin galan nuun jedhu namoonni jechuudha gaafa nu biyyatti galu. Isinis ni beektu. Egaa jireenyi Itoophiyaa baay'ee iddoo hundumaatti cufamaa jira amma jechuudha. Fakkeenyaaf yoosii kaasee Duubaayii birrii 1,000,000 meeqa baasanii akkasittiin galaa jiru dhiironni Itoophiyaa si gara dhufanii akkasittiin deebi'anii qabare fuulkee galuu qaba harka qullaa gaafa galtu namoonni waa tokko
kunniin jechuu dandeenyu garuu har'a teenye biraa jiru dhaloonni baay'ee itti gammadanii nagaa fi boqonnaa hojii jaalalaa hojii nagaa hojii gammachuutiin hojjettu hojii hiriyoota kee kan kophaa kee kan kanaan mul'atti ani hojii booraa biyya biroos deemee hojjedhee taa'ee hojjedhee babal'adhee jijjiiramee of guddisuun barbaade yoo ta'u biyya biroos deemtee hojjettee lafa barbaadde deemtee hiriyoota kee faana jechuudha. Akkasuma nafaanallee deemtee hojiitti jijjiiramuu argaa jirtu miti obboloota ko waaqayyo bichaan hubannaaf ogummaa nuuf haa kennu waan hin taanetti wal sossoo'u. Fattan jedhee abdiin qabaa ammas ni hubatame sagaleen saayii kanaafi wal sossoobuun keenya eeganoollee gara waan gaariitti walaa sossoomnu. Mee sagalee waaqayyo munan dubbisa waa'ee soorummaa lafarraa maal jedha waaqayyo lafa kanattis ergaa gara warri Xiimotewositti ergamee isa duraa boqonnaa 6:10 maqaa Yesuusin nan dubbisa. Nama waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nuyi waanuma tokko illee finnee gara biyya lafaa hin dhufne. Isa keessaas waanuma tokko illee fuunee ba'uu hin dandeenyu. Waan ittiin jiraannu, waan keessa jiraannus qabaannaan nu kanaafi waan ittiin jiraannu, waan keessa jiraannus qabaannaan nu ga'a. Warri sooromuu barbaadan immoo qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessattis hin kufu. Kajeellaawwan kunis balleeffamuu fi baduu keessa isaan hin buusu. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu hirraalatudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irra kaa'atanii amanticha irraa badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru. Maal dubbataa lafa kanatti sagaleen waaqayyoo nuti biyya lafaa kana gubbaarra umaa finneen dhufne. Eega lafa kana gubbaarra dhufnees immoo ammam sooromnu soorummaa keenya fudhannee gara waaqaatti deebi'uu hin dandeenyu. Amma lafa kana gubbaarra jiraannutti waan ittiin jiraannuuf waan keessa jiraannu argannaan nu ga'a. Isa kana nuuf kennuuf immoo waaqayyo ga'aadha. Kanaaf nuti soorummaa barbaadaaf kiyyootti kajeellaatti gowwummaa nu miidhu baay'ee keessatti akka hin kufne ofiifis kufne dhalootas akka hin kuffisne ofiifis waraannamne dhaloota waraansaaf akka hin taane ofii keenyaafis du'a bara baraatti of geessine dhalootas akka hin geessine gatiin nama baay'ee nurraa akka hin barbaadamne gaabbiif akka hin taane har'a otoo yeroo qabnu walaa gorfannu walaa deebisnu obboloota koo waaqayyo ga'aa keenya nuun buusu nuun dadhabu. Umurii murtaa'e lafa kana gubbaarratti waan ittiin jiraannu nun dhoowwatu jireenya bara baraaf nu waamee gooftaan sinaa eebbisu jabaadhaa hin gowwomiinaa.